maal waan akkasiitu dhugaa rabbii dubbachuuf ilmu jijjaaladhu ani barwaan ofiin hin jaalanne mana man jaalattaa jedhe masaanuun jaalattu akka abbaan manaa kee lammaffaa sirra fuudhuun jaalattu maaf anaan lama fuudhe afur fuudhe naan jettaree gaafiin na dhibe barsan. Jammar yoo fakkeenyaaf amma dhugaadhaa jaalalli falagooyitaati mukaadhaatti ta'uusi qabdi waan ta'eef yoo isa san jaalatte yoo raafuu hin dandeenye fakkeenyaaf amma isaas dhabuu hin dandeessu akka inni isa biraa fuudhus hin barbaadu. Sirbaanii farmaan dhoofadhaa walitti dhiyaatu jechuudha Oromoo. Dhaabatee hafaaree akka hin feene. Maaliif akkanatti isin jee beektaa amma yeroo cinaa fi dadda'u yaani isa sayyoon jaaladhee inni san. Walaa qabu. Salaamu alaikum. Haa. Kanaafuu xaabiyaan amma ati oofaa jirtu waan ofiin hin jaalanne namaan hin jaalatin. Kanaafuu yoo ati masaanuu jibbitu shamarri tun illee obboleeyyanteeti masaanuu. Akkana jaarsa dura teessee fuudhii tartee jettuun ni jira. Wallaahi. Gullaa ilaati. Badee apa takka mitaa wayii narra dawwale jaartii qaba. Nayya. Jaartiin bira jiru. Jaartiin bira teessi. Jaartiin bira teessi narra dawwale. Nayya. Filaaworii sadii naa kennaa. Eshi. Firaanii wayii maadha sadii wayii kun doktor na dhaggeeffadhu. Filaaworii sadii naa kennaa maati. Akka taatu yaadda. Filaaworii sadii poozii. Dhaggeeffadhu. Wallaahi billaahi garuu ni ajaa'iba. Akka waan taateen akkana foon kiiloo godhannarraa bu'a. Maal siin jedhe jaartii bira taa'ee? Lammaffaa si godhadhaa si jaaladhaa si dhabuu hin danda'u. Kana oofannee. Mana isaa hunda suuraa natti ergee jira si agarsiisu. Maal goota dhiisi nutti hin agarsiisini mana si sobuu duriyyeen Dubaay akkana nama sobdii dhiisate. Mana namaa. Duwwaa sanii yoo inni mana san qabaate jaartii san numaan ibsiisa qofa malee afoo inni jaartii qabu wajjin jaaru. Jaartii san maal mana san yoo qabaate jaartii maal godhe? Lubbiyee dhagaa kudhiisi. Bakka amma taabiyaa qayyar. Taabiyaa kana oofti amma. Mana namaa suuraa kaasee si ergee wanni jaarsaaf jaartii namaa hiisisiiftuuf hin jiru. Namaati miti akkatti mana namaan teessee immoo moobila fayyanii qaba. Kaza waa hunda atarmee bareeda. Gilsoo dha dubbiyyeen gilsoo beektanii. Gilsoo miti kun gilsummaa miti kafam waan adiidha. Gilsummaa osoo hin ta'in fakkeenyaaf makuma miti waan adiidha koo kana jedhaa bara. Yaani maaliif isin jedhe beektaa? Namni yoo jaartii qabaate amma fakkeenyaaf akkuma nama biraa jaalladhu nama biraa na jaalachuu danda'an. Hanggan nama san jaalladhuun beeka malee. Maarree maal godhuu irraa isii akkam godhuu beekaree akkam yaadni kee maali? Dhageeffadhu hanggaan itti nama jaalladhuun beeka malee hanggan inni na jaallatu hin beeku. Tamaam. Dhaabala. Kazaa jaartii qabaa ilmoo irraan dhallee. Yeroo wal fuudhan baranoo jechuun maal jala afaan keessanitti nama ammoo wal fuudhee jechuudha. Baraka haya. Haarawaa jechuudha. Wayii seeme. Ayyee. Makinaan illee garuu makinaan kan warra isaaniiti maal isaanii makinaa shaartii. Ayyee. Makinaan kan warraati mallee kasaati. Jaartii qaba maal naa godha. Jaartii maal irraa godha ilaalta ta'eeti? Jaartii ni nisiisa yoo jaartii hiikee. Maal jettee hiisisiista jaartii? Bareedaan mataa itti walitti jiraame. Akka walitti hin jira. Mana maal lammaffaa yoo si fuudhe hoo? Akka tokko jette. Yoon jaaruu dadhabe diiguu wallaaluu jette. Nama salphanne bara. Nama salphanne Oromoo sagalee nu ta'a. Kana ooftaan mataa biyaan kee kana. Lammaffaa yoo barbaade kana. Machi yoo heerumte malee maal godhuu jaartii namaa jara ariisisu deemtaa jiru bu'ee maal jechuudha. Yoo nama Ammadoon sun yaaniin beekama Ammadoo Dubaay amalasi mana viidiyoo namaa kaasee si ergeessi sobuu deema. Ati mana sanin ijaaratta
Suuta waggaa muraasa keessee mana san ijaarratta waan ta'eef kan yaadabamu. Mana kana dhiis. Bareeda mana siifimu dubbirtii dhalaa mana ijaarrattee maal cabxumoo naafamoo bal'aan. Inni ijaarrattaa hoosiin jedhu warreen yoo barbaadde ijaarrachuu dandeetta. Hooqaa mallaqa mana kaatti baankii kaatti. Mana ajaa'ibaa fakkaatu kana mana ajaa'ibaa mana ajaa'ibaa jechuun akka sadarkaa ganda saniitti jechuun mana bareedaadha. Maal dhabeetiin anis dalagadhee suuta mana bareeda gala malee maal dhabeetiin mana jaara. Waliin mana jaaree an dhiiraan mana jaaree dhalaa fuudha malee dhalaan mana jaartee dhiiratti hin hir'uutu bareeda. Saa walala. Akka yaa miti bara yoo yaadaatama mana qabaadhee mana qabaa mana sanii fitteeruma jedhaa jirtaa miiree yaada waan sanii yoo qabaatte manni sun gaafa ati itteerumtee manni sun yoo ganamtii gubate akka ta'a. Qonna dhagaye. Yoo fuutee iyyuu amma yoo masii fuudhee atamma faayidaa mana sallaattee itti heerumte boru ganama osoo inni gara biyyaa gadi hin galin rabbuun godhini manichi gubate inni akka taata gaafa sana. Mana heerumte jenna mo'ata mamada heerumne. Ani jechuun kan beeku malee dhugaa rabbiifati duraan dursee ani qabeenya geessatti hin dhiyaatu. Hin beeku waan akkasii ati jechaaf jette malee. Example ibar wanni anaafati haasuuf nu barnoota haa ta'uuf malee ati akkas akka hin goone hin beekna. Chiifni shamara mallaqa jaalatti jedhanii mallaqa kan namni jibbu hin jiru. Qabeenyi ni bada. Gaafa anaaf wal barree torbaan takkamoo wal torbaan. Fiizikaalaa fi qabeenyaan madaalamuun qabu galli. Ila kan. Waan ta'eef bareedaa fi akkasiin jedhaa baqaan namni raasii. Fiizikaalli illee ni bada. Qabeenyi illee ni bada. Fiizikaalli illee ni bada. Qulqulluu gaafa taate onnee jaalattu qabaadhu onnee qulqulluu qabaadhu. Onneedha waan nan onnee. Saba namaa kana jaalalti wayii tun jiru. Garii xafaa limataan. Amma fuulli kiyya kan akkana jiru kun yookaan fuula guyyata rabbiin godhini waa wayii gaafa fuula keettis daqiiqaa muraasa keessa jijjiiramuu danda'a. Akkasuma qabeenyi illee kan biraa deemaaru kan xiqqatii mataa isaa ajjeesi meeqa kamtu jira. Kanaafuu jaalalli wasaan jedha inuma jirtillee jaalalli bakka jirtu jirti. Dhageesse? Akkasii yaani dhageeffatu.